Kanuma wal qabatee waa'ee sooshaal miidiyaa irraa waa tokko jechuu barbaada. Amma peejii namoota biyyoota biraa ilaaltan baay'een isaanii wantoota garagaraa ittiin hojjetan. Fakkeenyaaf mana uffataa qabaatan mana uffataa isaanii ittiin beeksisan, mana nyaataa qabaatan nyaata isaanii ittiin beeksisan, uffata akkana qabnaa koottaa bitadhaa, nyaata akkana qabnaa koottaa bitadhaa. Uumamoo jedhaniiti gatii isaallee jala barreessanii uumama waan akkasanii hojjetanii jechuudha. Namni keenya namoota banataa maqaa isaa yookaan doktora jedha yookaan maali jedha barsiisaa eebalu yookaan maali jedhe banataa achiin booda ka doktora jedhe banatellee hojiin isaa hojii doktora sun ta'an hojii hokkoraati. Hokkora uummata walitti buusuu gandaa amantiin wantoota garagaraati walitti buusa. Jimma akkas ta'e arsiin akkas ta'e maaliin akkas ta'e jedha wantoota garagaraa odeessaa jechuudha. Garuu bu'aa tokko illee achirraan argatu hojiin isaa arrabsu waan ta'eef arrabarraa uumaan argamanii jechuudha. Osoo haganama arrabsu san wantoota garagaraa wantoota gaggaarii akka fakkeenyaatti osoo ni kaase namoota rakkatan namoonni akkana kun as rakkataniira waan ta'eef meewa akkana gargaara jedhee osoo namoota akka iyyuu ta'e tola ooltummaan jedhamu jira miti wantoota akka isanii osoo itti hojjete jireenya nama hedduu jijjiiruu ka danda'u hojiin isaa shamarran biyya arabaa akkas taate shamarran biyya arabaa baangaalii waliin suuraa kaate gandi akkana akkas ta'e uummanni arsii akkas ta'e uummanni jimmaa akkas ta'e uummanni shawaa akkas ta'e amantiin ebaluu akkas maali wantoota akkana kanniintu baay'ataa jechuudha nama keenya biratti. Yoo namni tokko waan akkasii jedhee barreessu kuuwwan illee jala deemeeti koomentiin inni arrabsaa maal jedhaa achiin booda bu'aan achirraa argatu hin jiru sa'aatuma ofii gubee achii deemuu jechuudha. Namoonni nama arrabsan namoota akkam akka ta'an beektu tokkoffaa namoota badhisanii yaaduu hin dandeenye lammaffaa namoota barumsa gahaan qaba namni beekumsa qabu namni badhisee yaadu gonkoo nama arrabsu namoonni keenya baay'inaan peejii abashaa jala oolan peejii abashootaa jala peejii abbaa fedhe jala seentinoo laaltan maqaa ebaluu caalaa maalii caaltuu uumama jiru kanneen dhabdaniiru. Peejii abbaa feetanii jala seentan namni keenya dhabamu namoota Oromoo arrabsanaa ta'u namoota Oromoo maqaa balleessanaa ta'u namoota maal jedha Oromoo jibbanaa ta'u hunduma jala seenaniiti peejii isaanii laayikii godhan achiin booda isaanuma jala deemaa osuma isaan arrabsan sa'aatii ofii gubanii jechuudha. Isaan ammootu fakkeenyaaf yuutuubii irratti namoonni baay'ee wantoota Oromoo kana dubbataati yuutuubii irra mallaqa guuratan namoota Oromoo jibbantu waa'ee Oromoo dubbataata achirratti Oromoon daldalataa jechuudha. Namni kennallee isaanuma jala deemaa koomentii barreessaa maal godhaa isaan sa'aatii namni kenna koomentii barreessuuf yookaan ammoo sa'aatii viidiyoo isaanii ilaalaniif isaaniif hojii jechuudha. Adaduma koomentii isaanii barreessitanii fi adaduma viidiyoo isaanii ilaaltanii isaan guddisaa deemattanii jechuudha. Ufi ammoo arrabamaa jirtan isin arrabsaara maal isin jiraaran isin garuu jaluma deemtanii viidiyoo isaa ilaaltan maaf nu arrabsaa jettanii arrabuma isaa sanuu ilaaltanii jechuudha. Inni arrabuma isaa sanirraa mallaqa argata. Saniif jecha namoonni baay'een keessan osoo deebitaniit wantoota garagaraa hojjechuuf nu maaliif viidiyoolee namoota jala deemaa qofaa viidiyoolee isaanii ilaalla yookaan ammoo maaliif namoota arrabsuuf sa'aatii kenna gubna ittiin osoo deebitaniit yuutuub irrattis wantoota garagaraa hojjettanii jijjiiramuu dandeettan maaliif fakkeenyaaf ammoo feesbuukiin illee namaaf kafala yoo hojjetan jechuudha. Akkamitti kafalaa viidiyoo kan ofoo gadhiiftee viidiyoolee gaggaarii jechuudha. Viidiyoolee gaggaarii yeroo jennu baay'eetu jira fakkeenyaaf nama gargaaruun hin jira. Sa'aatii nama gargaartuyyuu yoo viidiyoo waraabdeeti namoonni akka arganiif Facebook irra gadhiiftaa achiin booda namoonni arganiiti gara peejii keetii dhufanii peejii keellee laayikii godhan jechumaan viidiyoo kan kisii ilaalan jechumaan nama saniisin fayyadda nama achirra gadhiiftullee fayyadda ofiillee fayyadamtaa jechuun fuuldura. Saniif jecha nama jala deemtanii keessatti namoota Oromoo arrabsan jala deemtaniiti viidiyoolee isaanii ilaalaa isaan guddisuurraa isin yoo osoo hojjettanii numaaf hojjenneen jijjiiraman itti osoo akkasii wantoota akkasii yaaddaniiti sa'aatii keessan wantoota garagaraa jala seentanii gubuurra osoo ofii hojjettanii jijjiiramtanii baay'ee bareeda. Ani jalallee taanaan fakkeenyaaf aniyyuu darbeet viidiyoo wanna jira malee akka tasaa mul'adha malee mul'adhu. Ana jalallee seentanii sa'aatii keessan hin gubinaa barbaadan hojjechuuf yaalaa garuu wanta isinitti carraa kana fayyadamee jechuun fakkeenyaaf sirboonni habashaa gadhiifaman sa'aatii tokko lama keessatti nama 340 laala yeroo tokko jechuudha. Kenna garuu 745 keessatti nama 20-30-40 akkasitu laala sirboota baay'ee jechuudha. Sirbootas ta'e wantoota garagaraa wantoota Oromoo. Kun maali sirboota habashaa sanniinuu baay'inaan kalaalan nama Oromoo jechuun danda'ama. Isaanuma laalaa isaanumatu viiyuu isaanii baay'isaa fi jechuudha. Kenna garuu maaliif akka hin beeku rakkinni uummata bira jiraate warra weellisaa kanneen bira jiraate hin beeku garuu kenna gadi bu'a maaliif akka hin beeku wanti martuu jechuudha. Weellistoota qofa osoo hin taane viidiyooleen gadhiifaman fakkeenyaaf diraamaalee garagaraa ilaaluu hin danda'ama.
sunniinis view baay'een qaban YouTube irra jechuudha. Dhaamsi kee maal akka ta'e beektu? Viidiyoolee namoota Oromoo weellisaas haa ta'u, diraamaas haa ta'u, faaruu warra kiristaanaas haa ta'u, maanzuma warra musliimaas haa ta'u, wantoota kamiyyuu laaltan taanaan fakkeenyaaf amantii kiristaanaa taateeti yoo waa'ee kiristaanaa achirra gadhiisan irraan ta'e laayik godhi viidiyoo nama sanii laaliif. Ka musliimaallee yoo ka kiristaanaa laaluun feene yookaan ammoo ka kiristaanaa amantiin kiyya na dhoggettee wanna jettu ta'e faaruu jechuudha. Ka yeroo kas musliimaa ba'utti laalte taanaan laayik osoo hin godhin bira hin darbiin yookaan ammoo koomentii illee barreessiif jajjabeessiif yoo jajjabeessite namni irra deebi'eeti jabaatee hojjechuu danda'a jechuudha. Yoo ammoo isin hamilee isaa dhooftan yoo viidiyoo isaa laalleef yoo viidiyoo isaa laayik hin gooneef kanaayyuu hin jaalanne waan ta'eef jedheeti wanni isaa hamileen isaa tuqamuu danda'a achumaan hawwiin inni dura hojjechuuf ture sun gadi bu'aa deemaa jechuudha. Keessattuu sirboonni hin jiran amma yeroo kanatti waa hundi caalaa sirboota habashaa daqiiqaa jennu sa'aatii tokko lama keessatti nama 340 akkasitti ilaala. Kenna garuu 7-3 keessatti nama 20-30 akkasitti ilaala. Garaagarummaa baay'ee qabnaa jechuudha. Garuu lakkoofsaan miliyoona 50 oli. Uummanni ammaa wanni kunniin osoo walitti deebi'eyyuu nuun hin qixxaatu jechuun hin danda'ama. Uummanni Itoophiyaa guutuu osoo walitti deebi'e amma Oromoo akka lakkoofsa duriititti nama miliyoona 50 akkas uumamu jedhanii miti. Lakkoofsi kun yeroo dhiyoo asitti lakkaa'amne na fakkaata. Amma baay'inni irra ta'uu danda'a. Miliyoona 70-80 ta'uu danda'a. Garuu hirmaannaa wantoota akka sooshaal miidiyaa kana keessa qabnu baay'ee gadi bu'a. Viidiyooleen namoota Oromoo yoo laaltan badaasaa tummishaa laaltan taana osoo laayikiin godhin bira hin darbina. Jajjabeessa nama sana. Laayikiin isin waan guddaa miti akka nama laayikii qofa gattuuttanii miti. Laayikiin isin gattuuttan sun nama saniif jajjabina guddaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf laayikii 20 yookaan immoo 30 argate namni sun hatattamaan hojii isaa sana jabaatee itti fufaa jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuuf dhiyeenya kana na gammachiiftanii sirba tokko eenyu ture maqaa isaa? Sirbi sun sirba keekiyyaa badhaadhaa jedhama. Keekiyyaa badhaadhaa jedhama. Nama 29 akkasituu laayik godheera. Nama 29 na fakkaatu dogoggoruu baay'ee na gammachiisee jechuudha. Akkasii wal yoo jajjabeessine weellistoonnis jabaatanii itti fufan warroonni wantoota garaagaraa hojjetan diraamaas ta'u wantoota garaagaraa warroonni hojjetan jabaatanii itti fufanii jechuudha. Hamilee guddaa ta'aaf jechuudha. Saniif jecha wantoota akka isanirra wal jajjabeessaa hin tuffatina. Sirbi sun badaallee taanaa wantoota akkana kana sirreessi. Yookaan sirba qofaa miti. Amma akka sirba qofa fakkeenya fudhee isinitti bara malee wanta kamiyyuu taanaan wanti kun bareedaa garuu waan akkana kana dogoggortee yookaan immoo wanta akkana kana sirreessuuf yaalittanii yoo timtan baay'ee bareeda. Nama saniifillee hamilee guddaa ta'a jechuudha. Yoo ammoo maaliin akkasii miti hin dabaluu maali hin dabalu jechuu osoo hin taane bareedaa garuu wanta akkana kana dogoggorteetta. Jettanii akkasii suutaan waan akkana kana sirreeffadha. Jettanii itti himuu barbaachisa. Weellistoonni kennallee yoo fakkeenyaaf kanaan dura viidiyoo keessan muka gubbaa baatanii kan sirbaa turtan ta'e amma ammoo gabbuutanii sirbu yoo kaasiin dura lafarra qofa sirbaa turtan ta'e amma ammoo yoo muka irra baatanii yoo sirbitan viidiyoon keessan isiniif toluu danda'a yookaan ammoo uummanni isin fudhachuu danda'a ta'e muka gubbaa baatanii yoo fitan dhakaa irra fitan bishaan irra gangalataa baasuu qabdanii jechuudha. Maaliif amma habashoonni baay'ee nurraa fagaataniiran weellistoota Oromoo irraa jechuudha. Farda lafa jechuun hin danda'amu. Viidiyoo isaanii amma kuma miti miliyoona uummatu laala yeroo gaggabaabaa keessa jechuudha. Kennammootu hagammatti nama muraasa namni miliyoona 20 tareeru hin jira jedhee yaadonni nama Oromoo keessa jechuudha. Weellistoota Oromoo keessa weellisaan sirbisaa weellisaa sirbisaa nama miliyoona 20 laallameef hin argine. Garuu yaada dhoo jiraate illee hin beekne argine yoo gamma. Kan jiraa garuu 30 50 akkas waan akkasii santu laala. 50 argine 49 muumiqa sirba maal jedhu sirba mucatti inni fakkaata mucatti san maqaan inni jedhu yaadadha iyyuu ture. Yaadadha garuu maqaa dhugaa dubbachuuf hin beekne mee laalee isin itti himu. Yeni Habashaa jedhama wanni sirba si jechuu mata dure. Sirba nama miliyoona 48 akkasitu laaleera. Ka gadhiifameera immoo waggaa 5 dura. Akkasisaniif wal jajjabeessaa wal bira dhaabadhaa wal guddisaa isin jechuu barbaada. Kiyyammoo yoo feetan laayikii godhinaa uumallee barreessina rakkoo hin qabu. Garuu ka namoota Oromoof qabsaanii keessattuu hin jira miti amma weellistoota baay'eetu Oromoof qabsaan Oromoof hojjetan.
waa'ee Oromoo kana iyyaa oolanii jechuudha. Namoota akka isaniif subscribe godhaa fi yoo chaanaalii qabaatan jechuudha. Yoo ammoo chaanaalii hin qabne sirba isaanii like godhaa fi wantoota barbaachisan hundaayyuu godhaa fi akkas jajjabeessa. Akkuma tasaallee taataniiti sirbootas ta'e wantoota Oromoo wantoota YouTube irratti gadhiifaman Facebook irratti isaa ta'u YouTube irratti like wanta bakka itti like jettu osoo hin tuqin bira hin darbina. Maaliif nama saniif faayidaa guddaa qaba jajjabinni isaaf ta'e jechuudha. Dabalataanis isinis hin tuffatinaati YouTube irra koottate hojjedha. YouTube jechuun dhugaa dubbachuuf yoo jabattanii hojjettan waa guddaa irra fayyadamuu dandeettan. Amma fakkeenyaaf shamarran Habashaa asirra guutu yookaan immoo YouTube kanarra guutu baay'eetu wantoota garagaraa hojjetan. Nyaata adda addaa hojjetaati asirra beeksisanii sanumaan viidiyoo sanirraa wantoota garagaraa fayyadaman jechuun faayidaa qaba viidiyoon mallaqa namaaf kafalama. Shamarra Oromoos wantootuma feetan wantoota namni irraa baratettanii yaaddan kamiyyuu asirra gadhiiftaniiti irraa fayyadamaa ta'uu dandeettanii jechuudha. Cal jettaniituma kama namaa qofa laalaa oolina. Sa'aatii laaluun bareeda. Laaltanii wantoota garagaraa irraa barattanii viidiyoo nama fayyadu yoo ta'e laaltanii wantoota garagaraa irraa barattaniiti. Isinis waan hojjechuu qabdan murteessuu qabdanii jechuudha. Mali cadhiiftaniituma kama namaa qofa laalaa jaluma deemaa koomentii barreessaa yoo feetan arrabsaa wantoota akka isaniin hojjetina. Fakkeenyaaf shamarran Habashaa biyyoota akka Ameerikaa fi Awurooppaa keessa jiran baay'inaan YouTube irratti wantoota garagaraa hojjechuutti argaman. Kennamutu maaltu dhogi namoonni kenna baay'inaan hin jira YouTube irra. Shamarran biyyoota arabaa sa'aatii wantoota akkasii hojjetan qabaachuu dhabuu danda'an. Keessattuu namoota tokko tokko arguuna ajaa'iban. Fakkeenyaaf Habashoonni maal jedhan YouTube xuura sanyaa jecha jedhu fayyadaman yeroo baay'ee namoota YouTube kanarra hojjetan yeroo arrabsan jechuudha. Wantoota keessanii dhageenya isin. YouTube xuura sanyaa jedhanii maali YouTubein jiraata jedhanii maaliin jiraata jedhanii isin hojii biroo qabaattan dabalata YouTube illee banadhaati hojjedha. Saniifuu gara YouTube koottaatii shamarranis ta'e namoonni kenna dhiironnis jechuun dandeettii garagaraa qabdanii miti. Akkuma bifti namaa garagaraa haalli namaas amalli namaas garagara dandeettii namaallee garagaraa jechuudha. Saniifuu dandeettii xiqqoomallee qabdan taanaan koottaatii dandeettii keessan saniin YouTube irratti wantoota garagaraa hojjedhaatii irraa fayyadamaa ta'a. Namoota YouTubein jiraata maali jedhan jedhaati nama arrabsan namoota keessan dhageenya. Deebisan immoo namoonni maannaan jedha waan jedhu illee of keessaa gataati gara hojii seenaatti hojjedha. Maaliif hojiin tuffatamuu hin qabu. Amma biyya keenya keessatti namoonni fooqii gurguddaa qaban baay'inaan jechuudha. Oromiyaa keessatti fooqii gurguddaa jettamu, manneen uffataa jettamu, manneen nyaataa garagaraa jettamu. Namoonni qaban Oromoo miti baay'inaan jechuudha. Saboota biraati. Saniifuu waa hunda keessattuu hirmaachuu qabnaa hojii tuffachuu hin qabnu yaada jedhu qaba. Amma dubbii sooshaal miidiyaa irraa isin kaase. Saniif jecha gara YouTube koottaa hojjedhaa hojiin tuffatinaa namni YouTube irra yoo hojjenne namni kun YouTube jiraata maaliin jiraata jedheeti akkas ija sanii nu laala jettaniiti waan akkasii nagina. Maaliif hojii waan ta'eef koottaatti hojjedhaa isin jechuu barbaada. Dubbiin guddateef harratti hin fe'amu maal jedhama. Walumaa galatti yaada biraa qabaadha yeroo biraan deebi'a. Agasiifuu nagaan naa turaa isin jaaladhaa galatooma ulfaadha.